Barsiisaa akkamii nagaa fayyaa jirta akkamii naguma irra gaafii tokkoon si gaafachuu barbaadame na deebisuudhaaf yaaltamoo akkam godhume si haa gaafadhu moo adiisu. Hai rakkoon qabu kootu baga nagaan dhufte gaafadhu maal barbaaddu moo maal inni maal si gargaarume. Tole barsiisaa erga jettanii ani waa'ee barumsa akkaataa itti fayyadama moobaayilaa fi kompiitaraa baruu barbaadeen ture garuu chaayinaala isaa hundayyuu wal bira barsiisu barbaadeen dhabe maaliif isin kan moobaayilaa qofa barsiiftu kan kompiitaraa nu barsiisuu hin dandeessan moo akkami. Dhugaa keeti gaafii bareeda gaafatte garuu an arma dura gaafii akkana kana chaayinaala koo irratti isin barsiisa jedhee gaafadheen ture maamiltoota koo hundaaf jechuudha barreessee ogguun fuula feesbuuk kooti irratti gaafadhee jedhu namni waan kana ni barbaanne jechuun dhabame kanaafuu waan namni hin barbaanne barsiisuu irra jedheetiin dhiise kanaaf ammoo isa kana ni barbaaddan yoo ta'e hundaa'uu isin barsiisuu danda'a. Wow galatooma hedduu isin jaalan am hararraayin eegalee chaayinaala keessan qofa hordofuun eegala isa kana taanaan thank you teacher.